baalee keessatti rakkataa jiruudhaaf koree keessaayi goofandiin banamee jira. Goofandii san as gubbatti kunoo linkii isaa isinii kaayee jira. Namni waan dandeenyuun akka ummata keenya bira dhaabbannu isin gaafanna. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Goofandiin kunoo as gubbaa jira. Ardha waluma asumarratti waan dandeenyu akka walii birmannu waadaa walii seennee namni waan danda'een akka goofandii kana gubbatti waan danda'u nu darbu isin gaafanna. Akkasumas bakka jirru Oromoon Awurooppaa Ameerikaa keessa jirtan waan dandeettaniin akka nu bira dhaabbattan goofandimiin ummatuma koree mana marii sochii qeerroo baalee isaanii mari'atamee akkasitti kabanamee namni bane koree asitti wal mari'anneetiin nama sadiin banne. Tokkoffaan Jamaal Godiitii, lammaffaanii Saadiq Nigoo, akkasuma sadaffaanii Shangoo Kibriitii nama sadiin banne. Waan dandeettaniin waan rabbi isin dandeessise mee namni of qabdaniitiin ammuma irraa warri Ameerikaa fi Awurooppaa keessa jirtan waan dandeettan asirrumatti waadaa nu seentan isin gaafanna. Qarshiin 5 biyya sanitti bu'aa qabdi. Doolarri 5 ummata keenyaa fi biyya san yoo dhaqe bu'aa guddaa qaba. Kanaafi mee sheer godhaa nama biraan gayaa. Namni agartee as gubbatti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nama biraan gayaa namni haa dhufuu. Goofandiin kunoo wantiin isaa banamee jira. As gubbaa jira. Linkii kana gubbaa linkii as gubbaa kana yoo tuqxanii jettan isinii bayaa. Achi irratti waan dandeettan namni waan danda'u mee nama 1920 na laalu jira amma as keessatti. Mee namoonni 1920 kana keessa namni jalqaba irratti waa kennuu barbaadu goofandiin banaadhaa itti darbadhaa isiniin jenna. Ummati keenya ummanni hadha beelayeetiin baaleen hadha beeloytee qarqaarsa ummata keenyarraa barbaadatuun biyya qamadiidhaanii irraa galfataa turan. Biyya agartee garbuudhaan irraa galfataa turan kana namni martuu ni beekaa. Kanaafi ardha ummata santuyyuu harka namaatti deebi'ee ummata saniif ardha qarqaarsa godhaa jenneetiin kadhataa jirra. Kanaafi namni waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Osoo namni as gubbaa jirtan namni as irra jirtan waan dandeettaniin ummata kana ummata hadha agartee bishaan dhugu dhabeetiin waan daa'ima afaanitti cobsan dhabanii ardha rakkinna ummanni keenya keessa jiru ummanni qotatee galfatu sun ummanni agartee qotatee dhibbaan galfatu sun hardha kunoo beelayeetiin harka hawaasa kanaa irra jira. Especially nuti warri ala kana jirru Ameerikaa keessa jirru Awurooppaa keessa jirru wanni nu goonu ummata kana qarqaarsa isaaniitiin bira dhaabbachuu. Koreen biyya keessaa socho'aa jirtu ni jirti. Koree lamatu jira biyya keessaa. Koreen tun koree raayyaa abbaa mancaatii fi Sheekh Suufiyaaniin hogganamtuu fi akkasuma koree Ibsaa Hasanii fi Sa'aad Aliyyi akkasumas Shimaamad Amiin nama sadiin kana hoggatu. Koreen lamaan kana baank akkaawuntiin baname lamaan sanii fi akkasumas goofandii kanaan hawaasa keenya kan godina baaleetitti gammoojjii baalee keessatti hongeedhaan rakkataa jiru bira karaan dhaabannuun karaa kanaanii waan dandeettan Oromoon waan dandeettaniin laal xiqqaa guddatee hin jenne waan dandeettanii goofandii kana keessa waan dandeettan keessa nu buusaa isin jennee isin gaafanna. Akkasumas ummanni kun agartee ummata ummanni kun agartee ummata rakkatee hin beeynetu hadha harka namaatti deebi'ee hawaasa keenya waan isaan fakkaatan argaa jirtan. Hawaasa qofa loon ta'in akkasumas loowwan isaanii
gaalli isaanii hoolaan re'een harkaa dhumatteetiin akkaataa isaan itti jiran namni martinuyyuu argitanii jirtan. Kanaafi mee namni Ameerikaa keessa jirtan waan dandeettaniin koottaa nu bira dhaabbadha. Koottaa qarqaaraa uummata keessan. Hawaasni kun isin eeggataa jira. Isin yaamaa jira hawaasni kun. Har'a uummanni kun nama birii hin qabu nu malee. Kanaafi waan dandeettaniin mee namni waan danda'uunii wal bira akka dhaabannu isin jennaa. Goofandimii mee namni asirra jirta yoo jira kennuu barbaaddan goofandimiin kun as gubbaa jira. Akkasii namoonni sheerii godhaa dhaamsa kana nama biraan gayaa. Goofandii kana linkii kana nama beeytaniif ijoollee beeytaniif qoodaa mee walaa qarqaarruu hawaasa keenya bira haa dhaabannu. Har'a qarshiin 50 uummata keenyaa fi waan guddoodha. Qarshiin 50 namni qarshii 50 goofandii kana keessa buuse. Goofandiin kun ispeeshaalii qaxxitaa uummata san bira dhaqa. Wanti olii gad goofandii kana illee kabannameen hawaasuma korima biyya keessaa waliin mari'anneeti waan kana banne. Goofandiin kun kabaname hawaasuma kana waliin mari'atamee baname. Mallaqni kun as irraa yoo fuudhame goofandiin gaafa cufame daayirektii uummata san bira deema. Daayirektii waan uummata san bira deemuufi kanaafi waan dandeettan waan rabbi isini beeke goofandii kana keessa buufadha. Bilbiltanii yoo bilbila kiyya barbaadan bilbila kiyyallee poostii isinii godha. Bilbila koree nama sadiiniitiyyuu isinii poostii ganuu dandeenya. Baga nagaan eedanii jabaadhaa isinillee sheer godha. Booranaa Huseen sheer godha. Gayaa uummata biraanii dhaamsa kana isinii sheer godha. Linkii isaa anillee isinii sheer godha. Isinillee sheer godhaatii hawaasa biraan nuu gayaa. Mallaqa kana akkuma asirraa guurameen akkuma asirraa guurameen korima biyya keessatti bantee deemaa jirtuun kana bira dhaqa. Achirraan hawaasa keenya karakkate bira deema. Wanti isin kennitan akkuma isin kennitanitti uummata keenya bira isinii gaya. Kanaafi waan dandeettan goofandii kana keessatti jarana nuti qarshii 10 yoo goofandii kana keessa buufanne uummata keenyaaf bu'aa qaba. Mee akkuma chaalanjii as gubbatti chaalanjii goonu sanatti kanallee chaalanjii of godhaatiin qarshii 10 of qabneetiin qarshii 50 of qabnee uummata kanaaf goofandii kana keessa haa buusnu. Goofandii kana keessa buusa. Mee amma nama 25 nama 30 na laalaa jira. Nama kana keessa mee namni dura hagana kenna jedheetiin agartee niyyateetiin goofandii kana naqu as keessa. Ani amma goofandii kana keessa namoota mallaqa natti kennantu jira. Kanatti ergan mallaqa isaanii amma goofandii kana naquu deemaanillee. Kanaafi uummata ergan keessaa namni na erge akkasuma anillee as gubbatti amma goofandii isaa akkana gubbatti galchuufi deema maqaa isaaniitiin. Akkasumas warri as gubbatti jirtan warri waan kana irraa kennachuu barbaadan waan kennattan achirratti gabaafadha. Achi keessa buufadha. Gazaalii kimoo anaa dhufu kottu kennadhu waa'ee uummata keetii uummata dhumataa jiru yaa obboleessa uummata beelaan dhumaa jiru. Gazaalii kimoo baga nagaan dhufte. Waan hawaasa godina Baalee irraa haasaa jirra. Hawaasa godina Baalee maqaa hongeetiin uummanni keenya hedduu rakkataa jira. Hongee bonni bu'ee roobni dhabamee rakkataa jiranii isaaniif goofandimii banneetiin goofandimii san irratti waan dandeettan namni waan rabbi si beekeen uummata kana bira dhaabadhu waan dandeetteen. Maali jennaaniin har'a qarshii 5 nuti asitti bishaaniin bitannee dhuynu yookaan gadi baanee buna Starbucksdhaan dhuynu uummata keenya ka biyya saniitiif waan guddoodha. Kanaafi waan dandeettaniin please. Laxiifaa Sulxii goofandiin kun karaa sirriitiin bira gaha jette. Yes,
karaa sirriitiin ummata bira gaya. Good question. Yes. Karaa sirriitiin ummata keenya bira gaya. Goofandii kana kan banneef hawaasa yookaan Ustaaz Ibsaa, Ustaaz Maammadamiin akkasumas Alfaa waliin mari'anneetiin isaanuma bira deema. Akkasuma walumaan mari'annee banne malee koree biyya keessa jirtu mari'anneetiin banne. Kanaafuyyuu karaa qajeelaatiin hawaasa keenya bira gaya. Wanti goofandii kana irratti argame karaa qajeelaatiin hawaasa keenya bira gaya. 100% wanti irraa shakkamu takka hin jiru. Kanaafi waan goofandii irra buufte waan namni achirra buuse abbaan fedhe yeroo barbaade seenee ilaaluu waan danda'uufi homaa rakkoon qabu. Kanaafiyyuu it's okay qajeeluma dhaqaa. Wanti guurame wanni dhoysaa wayiitu hin jirtu. Qajeela ummata san bira dhaqa. Ummata biyyaa san bira dhaqa. Maal jechuudha goofandimiin? Karaa qarqaarsa ummata as gubbaadha online irratti ummata keenya ittiin qarqaaran jechuu qarqaarsa ittiin sassaabanii Muusaa maal jechuu jettee gaafatte. Kanaafi namni dandeettan amma irraa seenaatii kunoo yoo dandeettan waan dandeettan amma irraa keessa buusuu dandeettan yoo barbaaddan as gubbaatti isin affeeree bakka isin jirtan irraa goofandimii isin erguu kaashaappii isin erguu dandeenya. Akka barbaaddanitti akka goofandii isin irra galchitan isin qarqaaruu dandeenya. Waan nurraa barbaachisu godhuu dandeenya jechuu. Jaalallo Usman kaameraan kee hin jiru waa'ee. Jaalallo kaameraan kee hin jiru wallahi. Yes, I have yeah, I can give you a bank account. Do you send it back home or to me? Lilli Oromoo. Biyyatti erguudhaaf moo asumatti wanta godhudha. Lamaanuu achi biyyaallee si erguu danda'a, kaasillee si erguu hin danda'a. Jaalallo mee bahii deebi'i. Kanaafi goofandii san irratti namni waan dandeettan irratti darbadhaa. Goofandii kun qajeela ummata keenya bira gayaa. Wama takka waan rakkoo qabu hin jiru. Okay. Lencho Hassan, I can invite you, but I cannot answer right now. Okay, Lencho, kootu gara live eating sinaqa. Achiin affee wanni bilbila kaasuu hin danda'uuti. I will bring you to live gara live eating kootu waan yaada qabdu ibsachuu dandeessa. Back home, okay, I will send you, Lily, I will send you the bank account kabiyya. Yes, I will send you kabiyya keessa si erguu hin danda'a. Warri biyya keessatti akkaawuntii erguu hin dandeenye goofandii irratti illee naquu dandeettan. Goofandii illee banamee jira. Kanaafi we trying to make it easy for people ummata agartee as Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiruu fi saniif akka salphaatitti agartee namni waan danda'u waan rabbi isa dandeessise akka achirra buufatuu fi waan kana goone jechuudha. Kanaafi okay, you welcome. Yes, dhugaa keeti. Namoonni hedduun amma akkaawuntii biyya keessatti beekamtii uummata koree qarqaarsa kanaan deemtuu malee warra baneetu jira. Sani akka koree kennaatitti akka koree qarqaarsa hawaasa uummata gammoojjii baaleetiif godhaa jiruutitti akkaawuntiin beekamu akkaawuntiin lama qofa. Akkaawuntiin lamaan sun akkaawuntii Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatii fi Ustaaz Sufiyaan. Kalammataa ammootiyyu akkaawuntii
Sheikh Sa'aad, Ustaaz Sa'aad, Ustaaz Ibsaa Hassan, akkasumas Ustaaz Muhammad Amin. Kana lamaan qofa jira. Akkaawuntii sanniin lamaaniin ala biyya keessa akkaawuntiin biriillee hin jiru. Koreen waan qarqaarsa kanaaf sochootullee tabirii hin jirtu. Kana jala muraa beekaa. Koreen jirtu koree tanniin lamaan qofa. Koreen tun lamaan waliin dalaganii wanti isaan godhaa jiran hawaasa keenya ka gammoojjii jiran isaan qarqaaruudhaaf waan kana dalagaa jiran. Koree kana malee koreen biroo hin jirtu. Koreen biraa hin jirtu. Kan jiru akka hawaasa ala kanaatitti namoonni hedduun mallaqa chaalaanjii gubbatti illee dalagame qaxxitaa baankota ka raayyaa fa'aallee hegereef ka jedhu ka akkaawuntii isaanii garee isaanii qabanii isaa irratti illee galchaa jiran akkasuma ka ustaaz ibsaa fa'aa irratti illee galchaa jiran ijoolleen ala kanaallee namni hedduun namni kun ammoo goofandiin illee tokkochuma kanatu jira tokkochuma kana banamee jira kana irratti galfachuu dandeettan wanti kun straight ummata san bira akka gayu waadaa isinii seenna jechuudha. Namni yaada qabda yoo jiraattan as waa'ee goofandimii hawaasa keenyaa kan godina Baalee keessatti hongeedhaan miidhamee goofandimiin banamee jira. Goofandimii kana irratti waan dandeettan akka nuuf gumaachitan ummata kana bira haa dhaban. Ummanni kun isin eeggataa jira. Isin malee nama bira hin qabu ummanni kun. Ummanni kun uummata akka nu malee nama birii hin qabu. Kanaafi hawaasa keenya bira haa dhaabbannuu isiniin jenna. Goofandimii kana keessatti waan rabbi isin beeke waan dandeessan keessa buufadha. Waan dandeettan. Mee Booranaa Huseen sii ergaa yoo dandeetti kootu mee yoo neetworkiin hayasiin jedhe seeni. Kanaafi qarqaarsa ummata keenya beelaan dhumataa jiru. Ana bira lakkoon biriin jiru mee tiraay godhaa jira nama birii yoo affeeree ilaala. Kanaafi waan dandeettaniin goofandimii kana keessa buufadhaa isiniin jedha. Asirratti wannan jedhu barbaadu hawaasni keenya hadha rakkoo hamaa keessa jiranii namni bishaan dhugaatii dhabee horiin marga nyaatu dhabee loowwanii fi gaalli ummata keenya harkaa dhumataa jira. Kanaafi waan dandeenyuun ummata kana bira haa dhabannu please. Namni amma nama 21 nama 20 ilaalaa jira. Mee namoonni 20 yookaan 20 as gubbaa jirtan kun qarshii 50 qabadha. Doolara 50. Mee doolara 50 isinin jedha. Doolara 50 yoo ga'u gandii kana keessa buusne ummata kana beela baasne jechuudha. At least namni tokko nama meeqa beela baasne qarshii 50 doolaruma 50 yookaan doolara 100 nama meeqa hadha yeroo tanatti beela baasuu dandeenya. Kanaafi please ofirra kaayaatii ofitti ramadaatii waan dandeettan goofandimii kana keessa buusa. Goofandimii kana keessa buufadhaa. Ummata keenya kana haa baraaru. Ummata keenya bira haa dhaabbannuu isiniin jedha. Rakkoon tun rakkoo agartee bonni rabbi irraa dhufeeti. Bona agartee roobni dhabamee ummanni keenya hongeedhaan agartee hongeedhaanii rakkoo keessa jiran. Rakkoo bonaatu jira akkasumas beelatu jira. Ummanni waan nyaatu dhabee ummata qofa osoo hin ta'in hawaasa qofa osoo hin ta'in loowwan gaala wanti marti harkaa dhumatu jira ummata keenya. Agartanii jirtan suuraa hadhaa fi kaleessa torbaan kana guutuu miidiyaa kana gubbaa deemaa jiru argitanii jirtan. Kanaafi wal malee nama birii hin qabnu Oromoon birmadhaa gadi bayaa ummata keessaniif waan dandeenyeen ummata keenya bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Kana asumarratti wanni jechuu barbaadu ijoollee sooshaal miidiyaa kana irratti chaalanjii gootanii akkasitti hawaasa keessan hamilee itti gootan hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Maali jennaaniin dalagaa baay'ee bareeda waan dalaydaniif ulfaadhaa galatoomaa wallaahi dalagaa hedduu bareeda dalaydanii warri chaalanjii san eegaltanii hanga hadhaa chaalanjii sun deemuu jira. Chaalanjiin sun deemuu jira. Warri chaalanjii san gootan hedduu galatoomaa. Si ergee jira bara mee baay'ee deebi'i mallattoo odaa kunoo bara adiin naan jedha bara I don't know maybe your internet is not good.
wanni kan keetitu dansaa miti na fakkaate intarneeta kee irra dadhaba neetworkii kee dadhabaadha malee ana biraa deemee jira kunoo is adding. I think intarneeta keetu dadhabaadha. Eenyu maqaani mallattoo odaa ka jedhu kana. Because I send it to you si ergee jira. Okay, mee jirra ergadhu mee ati let me try. Jirra ergadhu. Because I don't see your video too jirra. There is no your video. Invitation ergadhu jirra invitation ergadhu mee then I can see if it's working or not. Kanaafi ummata keenya gadi baaneetiin bira dhaabannu keessattuu ummanni naannawa sanii dhuftan hawaasni naannawa sanii dhuftan rakkoo ummata keenyaa jalarraa haga gubbaa waan beeytaniif waan afaan isin qabee gabbaatanii irraa dubbachuu dhabdaniif I don't know. Okay, mallattoo odaa ammallee si ergaa simaa ergaa jira. Kanaafi gabbayaatii ummata keenya sagalee haa taanu. Ummata kanaa sagalee ta'a please. Ummanni kun hadha warra beeytaa duraan qotatee galfatutu hadha waan kana dhabeetiin rakkoo kana keessa jira. Kanaafi please yaa ilmaan Oromoo gabbayaa walii haa birmannu. Waan dandeenyuun hawaasa keenya bira haa dhaabannu. Waan dandeenyuun ummata kana haa tinnisnu. Waan dandeenyuun ummata keenya bira haa dhaabannu. Maali jennaan har'a hawaasni kun beelayeetiin dheeboteetiin nu kadhataa jira. Beelayeetiin dheeboteetiin harka nuti jala qabataa jira. Harka kana ka waa irra buusuu danda'u nuti warra hawaasa ala kana jiru qofa isinin jedha. Sagaleen kee qajeela jiraame I don't know invitation didee jira hadha. Maybe something wrong with my phone. Bilbila kiyya ka ta'e kaan hin beeku. It didn't work very well jechuudha. Invite na ergaa hin jiru akkuma jiruun iyyuu. Okay. Yeah, invite na ergaa hin jiru. I think Facebook irra koo qabana fakkaate. Kanaafi yaa ilmaan Oromoo bakka jirtanii gadi bayaa dirmadhaa ummata baaleetiif. Bakka jirtanii gadi bayaa goofandii baname keessa waa buusa. Akkaawuntii biyyatti baname waa itti darbadha. Sadaqaadha itti kennadha. Ummata kana bira haa dhaabanu. Dirqama lammummaa keenya haa bayannu waan dandeenyuun. Dirqama keenya haa baanu. Bakka jirru maraanu marti keenya dirqama haa bayannu isiniin jedha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanaafi wanta ani jechuu barbaadu goofandimiin as gubbatti poosti ta'ee jira. Goofandimii kana keessa seenaatii waan dandeettan irratti darbadhaa isiniin jedha. Waan namni I don't think one knows. Yeah, maybe it's a system problem because it won't let me. It's still saying adding jedha nama invite godhuu hin dandeenye. Akkasii hawaasa keenya I think something wrong with the Facebook. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanaafi goofandimii bannisan irratti nu gargaara hawaasa keenya bira haa dhaabannu isiniin jedha. Asumarratti dhaabaa borullee walitti deebinaa iftaanis hanga gaafa uummanni keenya rakkoo keessaa bahutti cal'isuu hin deemnu hin dubbannaa. Ummata keenyaaf sagalee taana waan dandeenyu hawaasa kanaa ni goonaa jechuudha. Akkasii naa ulfaadhaa naa galatoomaa isiniin jedha. Boru walitti deebinaa.